kanaka marigono barbaade innisi waa'iduma humnaan gara waraanatti guuramu dargaggoota Oromoo especially Oromiyaa irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamaa jirudha. Mee akkuma yaadaatti namoonni dhimma kana hordofaa jiran hin jiru yookiin immoo magaalatti wanti irratti haasa'uudhaaf deemnu maal akka ta'e uummata yaada kennuudhaaf maaltu deemaa jira Oromiyaatti maaltu ta'aa jira Facebook irratti waan baay'ee qoodaa jirta. Maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira magaalatti odeeffannoo kanatti irratti siif dhagaa jiru waan ta'eef. Akkuma guyyoota dabre kana gabaasa dhugaa jiran uummata qoodaa turretti Oromiyaa guddina hunda keessatti dargaggoota daa'imman waggaa 13 irraa kaasee hanga warra gaa'ela horateetitti dirqamaan karaarraa iddoo bashannanaatirraa mana isaaniitirraa iddoo boo'ichaatirraa charchii masgiidarraa walitti qabuudhaan mooraalee waajjira gandaa waajjira poolisii akkasumas kuusaa midhaanii keessatti erga walitti qabu sanbooda warra maallaqa qabuu danda'u qarshii 200 kaasee akka humna isaaniitti hanga 200 200 kabalchiisanii gallakkisu warra hin dandeenye immoo gara waraanaatti oofuu jechuudha. Wanni baay'ee si jibbisiisu immoo maali humnaan nama qabu qofa osoo hin taane fakkeenyaaf abbootii warra ijoollee qabus ta'ee warra ijoollee hin qabneen maallaqa loltuu ittiin binnu jedhee 5,500 namarraa fuudhu jechuudha. Jaalala jedhanii tokkoffaa keessatti kun waan nama qaanessu loltuu binna jedhu loltuu akkamii biqiltu fakkaate ijoollee keenyaati obboleessi kee yoo qabamu taate yookiin immoo abbaa qabeenyaa kan taatu taate maallaqa faltaa ilma kee obboleessa kee dhiisanitti ijoollee hunoo hojii humnaa hojjechuudhaaf godinoota adda addaatirraa godina biraa dhaqanii jiran Sayii Salaalee irraa Harargee jiran Harargee irraa Arsii dhaqan Arsii irraa gara Jimmaa dhaqan kana kan maatiin isaanii achi hin jirre kana buufata konkolaataatiin karaarra bakka bulan irraa hojii humnaa bakka hojjetan irraa baasu. Kan immoo dallaalota hojjeta. Dallaalonni dargaggoota kanaan hojii isin arginee jirra. Hojii isin arginee fuudhanii kuusaa dhuunfaa keessatti ukkaamsanii irra taa'u. San booda milishaanis kootaatti kennamee jira. Nama lamarraa hanga nama 7 godina akkaataa godinaatti kennamee waan jiruufi milishaanis taatee namni ijoollee jalaa qabame maallaqa malee ijoollee kana bitee bakka ijoollee ofii bakka buusee ergata jechuudha. Kun daldala namaati. Daldala ilma namaa jaarraa keessatti godhamaa jirudha. Sababa kanaan shoora harka hamaatu Oromiyaa keessa jira. Yeroo ammaatti dargaggeessi daandii irraa badee jira. Iddoo bashannanaa irraa badee jira. Bakka maatii isaa suuqii gurguruu gargaarurraa bakka qonnaatirraa yeroo oomishaati. Kanaan kan ka'e godinoota Oromiyaa keessatti yeroo ammaa maatii fi dargaggeessi shoora harka hamaa keessa akka jiru gabaasan dhiyeessaa turerraa waan agarsiisaa fakkaata. Tole gaarii egaa Jawaar wanti baay'ee nama adeemaa jiru irra caalaan isaa akka addaatti uummanni irra haasa'aa jiranii naannoo biraatti argamaa jiru wanti kun Oromiyaa irratti maaliif xiyyeeffatee naannoo biraatti wanti akkanaayyuu deemaa jiru waan jedhan kaasu kun namoonni baay'ee kallattii garaagaraatiin kaasu warri biyya bulchaa jiranis waan jedhan qabu dhimma kanarratti. Maaliif Oromiyaa irratti xiyyeeffatee qe'eedhuma Oromoo qofa irratti wanti kun raawwate jettee yaadda? Miidhaan roorroon kan humnaan dargaggeessa fuudhu kana qofaa miti Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru bara. Fakkeenyaaf gibirri Oromiyaa irratti kaayamu naannoo biraa jiru. Maqaa busaa gonfaatiin, maqaa milishaatiin, maqaa adda addaatiin saamichi Oromiyaa irratti godhamu bakka biraatti godhamu. Even koridoorii yoo qabnu taate magaalota naannolee biraa irratti magaalota gurguddoo tokkoon alatti manni bakki diigame hin jiru. Oromiyaa keessatti hanga magaalota gabayaa xiqqaa keessatti dhalannee guddanne keessatti namnetti mana namaa diigaa turan jechuudha. Ajjechaa yoo ta'an fakkeenya ajjechaa nama hidhanii maallaqa fuudhu sadarkaan roorroo Oromiyaa irratti godhamu kun naannolee biraa keessa jiru. Kunoo maaliif godhama? Ilaalchi yeroo adda addaa dhiyeessan irraa galaalte Oromiyaa cabsanii paartii tokko jalatti bulchuu fedhii qabanirraa hawwii qabanirraa kan ka'e humna qaban hunda Oromiyaa irratti facaasanii waan deemaniif kanaaf kan Oromiyaa irratti fuulleeffatanii kan deemaa jiranii kanaaf waan yaajamanii taane Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun isaanii kan dandeettuudhaan jennaan gowwaan galee niitiidhaan akkuma jedhamu san jarri tunis naannoo kamuu caalaa kan irratti roorrifte naannoo kamuu dura olola irratti bante naannoo kamuu dura kan hidhamaa siyaasaa 100,000 itti hiite Oromiyaadha jechuudha. Namni guddaan waggaa jahan dabre kana keessa namni baay'een dhume kan jedhamu naannoo Tigraay. Naannoo sanitti lolaan namni kadhuudha.
Oromiyaa keessatti garuu ajjeechaan gandi namni 5-10 jecha irratti ajjeefamee jiru jechuudha. Kanaaf gama waraana kanaanis yoo taate wanni amma isaan godhaa jiran kun naannoo biraa irratti yookaan humnaan deeman taate sabni biraan nutti hin jedhanii waan jedhaniif Oromoon nu danda'a. Oromoon mootummaa Oromoo jee nu danda'a yaada jiru tuffisaa irraa kan ta'e warra akkanaa Oromiyaa nutti fuudhee. Gize nyaadde dhuge daransuutu waas deemtiite. Tole galatoomii obbo Jawaar egaa wanti guddaa nama irraa haasa'aa jirru waa'ee dhuma humnaan qeerroo qabanii gara raayyaa ittisa biyyaatti erguudhaame waan tokko duubatti deebinee naannoo dirqama ta'anitti fakkaata. Seerri Itoophiyaadhaa maal jedha keessattuu qeerroo qabanii gara humnaan gara waraanaatti erguu kana wal qabatee jechuu kooti. Lubbuun namootaa darbaa jira. Humnaan qabanii gaafa erganii ijoolleen hidhaa cabsanii iddoo garaagaraatti mana hidhaa isaan ijoolleetti kuusan akka Bukaara Magzana bakka jedhamu jechuudha bakka kuusaa midhaanii maal kana keessatti walumaa galatti wanti amma adeemaa jiru kuni raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaaf namni tokko fedhaan immoo dirqii akka amma godhamaa jiru kanaan godhamaa jira. Wanti kun seera addunyaatiin biyyoonni addunyaa amala akkamii keessa raayyaa ittisa biyyaatti nama makuudhaaf seera akkamii hordofuu yookiin immoo ulaagaalee isaanii maal fakkaata? Itoophiyaan waan maal hordofaa turte hanga ammaatti wanti amma deemaa jiru kun yoo akkamitti ilaallama? Bu'uura heeraa lamaan laaluu dandeenya waan kana tokkoffaa heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 17 irratti ilmi namaa kamiyyuu adeemsa seeraatiin alatti bilisummaa isaa dhabuu hin danda'u kan jedhudha. Kanaaf nama tokko daandii irraa bakka hojii irraa fuudhanii hidhuunis taate gara waraanaatti erguun heera mootummaa konstituushinii Itoophiyaa kan diigudha tokko. Labsii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ittiin ijaarame labsii 1286 muraa 2005 jedhamu keewwata 6 jalatti akkuma argamutti ulaagaaleen raayyaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ittiin filatamu ifatti lafa kaa'amee jira jechuudha. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokkoffaa fedhii isaa irratti akka ta'e fedhii isaatiin hayyamamaa ta'uudha. Lammaffaa umriin isaa 18 hamma 24 yoo ta'edha. Sammuuf qaamni isaa fayyaa yoo qabaatedha jechuudha. Kun ifatti labsii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ittiin ijaarameen kan lafa kaa'amee jechuudha. Namni tokko tokkoffaa fedhii isaa irratti hundaa'eeti kan raayyaa ittisa biyyaa seenuu qabu. Fedhiin isaa qofti immoo gahaa miti. Umriin isaa 18 hamma 24 ta'uu qaba jechuudha. Namni umriin isaa 17, 16, 14, 13 seenuu hin danda'u. Namni umriin isaa 15, 25, 27 otoo fedhiyyuu qabaatee seenuu hin danda'u jechuudha. Umriin isaa murtaa'aadha. 18 amma 14 jidduudha jechuudha kan seenuu danda'u. Tokkoffaan fedhii isaati. Lammaffaa umriidha. Yoo xinnaatti kutaa 8 barachuudha qaba. Yoo xinnaatti kutaa 8 barachuudha qaba jechuudha. Namoota kana jidduu jirutu iyyata galfata. Waggaa raayyaan ittisa biyyaa beeksisa baase. Ulaagaalee kana lafa kaa'ee namni Itoophiyaa akka ta'e kan fayyaa qabu karaa adda addaatti irraa bilisa bahee jedhee lafa kaa'ee namni sun hin dhaqaa. Fedhii qabamoo hin qabu kan jedhu namni kun fedhii kana qabamoo hin qabu kan jedhu lafa kaa'ee namni kun umriin isaa 18 amma 24 jidduudha jiramoo hin jiru kan jedhu lafa kaa'ee san boodadha kan gara raayyaa ittisa biyyaatti gara biyyaatti kan seenu jechuudha. Seera mootummaa jidduutti argaan jiru amma waan deeggartoonni mootummaa tokko hojjan lammiin kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaatti seenee tajaajiluun qabaa fedhii isaa taanaan ni danda'a. Lammiin kamuu raayyaa ittisa biyyaa poolisii milishaa damee nageenyaa kamuu seenee tajaajiluun mirga. Mirgi sun garuu fedhii isaa irratti hundaa'e jechuudha. Abtaamuun raayyaa ittisa biyyaa haa taatu, poolisii naannoo haa taatu, damee tikaa biyyaalessaa haa taatu, seenuudhaaf mirga qabu. Mirga san seenuu kan danda'u ulaagaalee reefuu kaa'e san tokko fedhii isaa irratti hundaa'eeti. Lammaffaa ulaagaalee lafa kaa'ame san umriis dabalatee barnoota dabalatee gaafa guuteedha jechuudha. Heera mootummaa Itoophiyaa seera labsii raayyaa ittisa biyyaa akkasumas labsii poolisii labsii nageenyaa Itoophiyaan naannoleen isii amma qabanitti bakka tokkotti illee forced conscription yookiin immoo dirqisiisanii waraana galchuu kan jedhu hin jiru. Dirqisiisanii waraana galchuun kan raawwatamuu danda'u tokkoffaa yoo labsiin addaa fakkeenyaaf biyyi lola hamaa keessa galee labsiin ariifachiisaa tokko dhimma kanaaf yoo kan ba'u taate. Lammaffaa immoo biyyattiin heera isii fooyyessitee
lammiin kamiyyuu tajaajila loltummaa kennuu qaba. Takka immoo tajaajila biyyoolessaa kennuu qaba. Jettee labsii yoo kabaafne taate lammiin kamuu dirqamuu danda'a jechuudha. Ifa lama. Tokko emergency ta'e. Emergency ta'e balaan hamaan biyyarra gahee balaan sun paarlaamaa biyyattiitiin beekamtiin argamee fi labsii yoo godhame haalli namoonni ittiin dirqamanii waraana seenuu danda'an jiraachuu danda'a. Lammaffaa immoo heeruma idilee san fooyyessuudhaan loltuun lammiin biyyattii bifa lamaan godhamuu danda'a. Tokko national service kan jedhu tajaajila biyyoolessaa loltuu seenuu haa taatu, tajaajila loltummaa kennuudhaan haa taatu, kan dirqamni itti kennamu jiraachuu danda'a. Kan lammaffaa immoo lakki namuu leenjii loltummaa fudhachuu qaba kan jedhanii itti labsamu jira. Biyyoota hedduu kan godhaa danda'a jiran. Itoophiyaan garuu heeraa fi seera amma jiru wanti lammiilee dirqisiisanii lolatti oofuudhaaf hayyamu heerris tumaaleelleen taatee labsiin kamiyyuu hin jiru jechuudha. Orang tidak mat. Aku orang tu dah begini. Sinda gawta. Dhiifam wanti kana wal qabatee kaasuu dandeenyu tokko ijoolleen amma yookiin immoo dargaggooyyiin amma dirqiidhaan akkanatti waraanatti guurraman kuni dhuguma waraana ta'uu dhaqanii inni guddaan tokko kanatti fakkaata. Achi dhaqanii ijoolleen amma dirqiidhaan akkanatti geeffaman kuni egaa wanti guddaan irra deddeebinee kaasuu dandeenyu baay'eetu jiru. Garuu wantoota ijoo ta'an irratti xiyyeeffannee akka deemnu barbaada. Warruma biyya bulchaa jiraniifis milishaa dirqiidhaan uummata qabee akkanatti ergaa jiruufis fedhiin isaanii maalidha? Ijoollee kana fuudhanii achi dhaqanii ijoolleen kun dhuguma sirnaan leenji'anii loltuu ta'uudha moo akkuma yeroo waraana Tigraay godhan sana ijoollee fuudhanii waraana geessanii dirree duubaan rasaasa camadanii fuulduraan immoo warra isaan lolu fuuldura ka'anii gidduutti rasaasa warra isaan loluu ficcisiisuu godhaa turan yeroo waraana Tigraay sana namoota baay'eetu akkasitti raawwatamaa ture waan tureef. Maalidha hiikkaan isaa biyya kanatti immoo milkaa'ee jira. Kufaatiin seenaa biyyoota garaagaraati irratti dirqiidhaan loltuu achitti geessanii wanti irratti raawwatame maal fakkaata? Keessattuu Itoophiyaatti guraallee yeroo dargii wanti raawwatamaa ture sirriitti beekna waan ta'eef kuni maalidha hiikkaan isaa maal irraa argannaadhaaf kana godhu? Kuni seenaa biyya keenyaatis ta'ee seenota biyyoota biraa even Ameerikaa irraa bara 1970 keessa 60 keessa yeroo lola Vietnam sana lolli akka malee guddachuu irraa ka'e gara waraana 500 naannoo sanitti kan bobbaasanii waan ture konskripshinii seeraan labsanii dirqiidhaan nama oofuu eegalanii turan. Sadarkaa biyya saniittu lola san mo'achuu hin danda'amne. Loltuun kaayyoo lola saniitti amanee imaammataaf tarsiimoo sirna saniitti amanee waraanatti hin seenne carraan mo'achuu isaa baay'ee xiqqaa. Carraan raayyaa ittisa biyyaa cimsuu baay'ee xiqqaadha. Dargii yoo agartu taate jalqaba fakkeenyaaf darbuun dhufee yeroo weerarri Somaalee dhufetti fedhiidhaan namni baay'een gargalee deema. Dhugaa yoo ta'u taate gaafa darbuun duraan goo qabatu waraana Somaaleetti toora guddaa ture seenarraa akka agartutti. Garuu weerara Somaalee irraa dhufe sanii uummanni garagalee waan seeneef yeroo gabaabduu keessatti leenjii ji'a sadii osoo hin argatin dargaggeessi kun namni kun itti seenee fedhii isaatiin itti seenee weerara sana ofirraa cabsuu fi Itoophiyaan mo'achuu dandeessee jechuudha. Kan booda garuu lolli kaabaa keessattuu lolli keessoo kun waggaa jabaachaa deemu lolli dheerachuurraa akka ka'e humnaan dirqisiisuutti deeme humnaan dirqisiisee lakkoofsa guddaa bobbaase garuu adaduma leenjisee erguun loltuun kumaatamaan harka kennataa kumaatomaan yookiin du'aa yookiin deessaa yookiin ganaa jechuudha. Kanaaf biyyoota hedduutti tarreessuu dandeenya. Hojiin dirqiidhaan loltuu waraanseessuu kun injifannoo kan argamsiisu miti. Akkam waan tokko gaafachuu qabu warri mootummaas ta'e keessattuu qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa. Itoophiyaan hanqina dargaggeessaa hin qabdu. Uummata Itoophiyaa miliyoona 130 kana keessa namni umriin isaa 18 fi 24 jidduu jiru miliyoona ta'an akka lakkaa'amu beekamaadha. Maaliif lakkoofsi dargaggeessi uummata Itoophiyaa keessaa lakkoofsi guddaan piraamidii isaa olaanaa lakkoofsi guddaan dargaggeessa. Dargaggeessa miliyoona ta'an lakkaa'amu kana keessaa kan raayyaatti makamu maaliif dhabame? Maaliif dhabame? Kan qofaa miti fakkeenyaaf ji'a ji'aan kumaatamaan leenjisee baasaa jira raayyaan ittisa biyyaa miti. Eessa dhaqee dargaggeessi kun eessa dhaqe? Dargaggeessi isaan ji'a ji'aan xollaa irra, huursoo irra, birshalaqoo irra kumaatamaan ji'a ji'aan
eebbisiisan kun eessa dhaqe? Maaliif milkaa'uu dadhabe? Lammaffaa naannoo Amaaraatti taataatu naannoo Oromiyaatti riphee loltoonni lakkoofsaanis leenjiinis ta'e hidhannoodhaan raayyaa biyyaatiin waliin ginne torbaniin miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana 100 bojanii yoggaa intarneetii irratti galla keessan argaa jirra. Waay maaliif kun ta'uu danda'a? Kana of gaafachuu danda'uudha qaba namni. Akka yaada kiyyaatitti tokko agartee miilineerii waggoota kumaatamoota dabre bara Roomaatti irraa kaasee teknooloojiin waraanaa tarsiimuu waraanaa jijjiiramaa ammayyaawaa fooyya'aa dhufee jira. Wanni jijjiiramin tokko garuu jira. Injifannoo waraanaatiif wanti guddaa murteessan hamilee fi onnee loltuuti. Hamilee fi onnee loltuu immoo akeeka loluuf akeeka du'ee ajjeesuuf sana. Hoggansa isaati irratti amantaa yoo qabaate, tarsiimoo isaa irratti amantaa yoo qabaate, kaayyoo yoo qabaate ni injifata. Kaayyoo sanatti yoo namanne dirqisimamee yoo itti oofamu taate hoggansi gahaa yoo kan hin kennamneef taate hoggansa siyaasaatii fi jeneraala yookiin immoo komaandara isa hogganu saniin irratti amantaa konfidensii irratti kan qabaate taate hin lolus hin mo'atu dirree waraanaa yoo dhaqe ni mo'ama ni booji'ama biyyas dhufis salphisaa jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti illee kan argaa jirru adeemsi dargaggoota humnaan amma harkisuu kun inumaa'uu rakkoo laafina laamsha'uu raayyaa ittisa biyyaa kana ni hammeessi. Muduras akkuma waliin haasaa turre abdaamu raayyaan ittisa biyyaa kun instituushinii biyyattii hedduu akkaan barbaachisaa ta'e kan tikfamuu qabu kan baraarfamuu qabu akka ta'e irra deddeebiin dubbachaa jiru. Kun garuu ta'uu kan danda'u adeemsa amma deemamaa jiru kanaan. Riphee loltoonni hidhannoo xiqqaa qaban lakkoofsaan xiqqoo ta'an galaa hin qabne akkamitti raayyaa ittisa biyyaa kana akkamitti facaasuu danda'an? Akkanatti mo'achuu danda'an? Kana of gaafachuu danda'uu qaba. Because there is no proper counter-insurgency strategy. Kun immoo hoggansi siyaasaa eeka ifaa ta'e lafa kaatee hin deemu, tarsiimoo baasee hin deemu, galtee barbaachisaa loltuu waraana kanaaf hin geessu, dirqisiisee waraana kana ijoollee kana waraanatti dhaqa, ijoolleen gaafa achi dhaqxe eeka duutuuf hin qabdu. Hamilee gahaan qabdu, qophii gahaan qabdu, bifa kanaan harcaa deemaa jirti jechuudha. Dansa egaa wanti guddaan amma sirraa ilaallu viidiyoo tokko mee waan isaan jedhanis dhaggeeffannee walumatti haa deebinu. Viidiyoo kana wal qabatee wanti sii kaasu kan biroo ni jiraata. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee haa deebinu walumaa galatti uummannis akka dhaggeeffatu. Ijoollee shabaaba umurii waggaa 13 gadi waraanaaf barbaadu raayyaa ittisa biyyaa dura geessanii ijoollee tanaa haga ammaa tanaa roorroo biyya raaruu jira. Shabaabni kun hundi ijoolleen umurii tanaa waggoota 12 hin caalle tana waraanaaf barbaadamtee haga biyyaa baqachuutti ijoolletu hundi amma baqa deemu jirti. Baqa deemu jirti ijoolletu hundi roorrootu biyyaa oofu jira. Waraanni milishaan ganda keessattuu aanaa jaarsoodha. Ijoollee tana hunda reebichaan uleedhaan qawweedhaan baqachiisee daa'ima umurii tana jiru biyyarraa baasaa jira jechuudha. Gandattiin daa'imni waggaa 14 gadi tokko daa'imni jiru biyya jiru. Roorroo akkanaa akka jira jechuudha hawaasni. Hawaasni keessattuu aanaa jaarsoodha roorroo hama gidiraa uleedhaa fi reebichaa fi qawweedhaan uummata biyyarraa baasaa jiranii kana hunda uummanni quba qabaatee mootummaanis quba qabaatee akka. Okay, egaa kanadha wanti isaan jedhan wanti nani bara asir viidiyoo kanarraa namni hundi hubachuu qabu jedhee yaadu ijoollee waggaa umrii 12 kaasee sanaa ol jiran xiqqaas ta'ee guddaa namni qe'ee keessa akka hin jirree fi baqa akka yaa'aa jiranidha kan asirratti viidiyoo kanarraa sirriitti gadi bahee dubbatamaa jiru. Ijoolleen kun kan jiranii gammoojjii Saharaa keessa gara biyya ollaatti baqachaa jiran jechuudha. Viidiyoon kun yogguu waraabamutti biyya keessa warra jiranii miti jechuudha. Ijoolleen kun walumaa galatti dhalaan jenne dhiiran jenne ijoolleen umrii 12 sanaa ol jiranii baqa yaa'aa jiran jechuudha. Wanti isaan amma godhaa jiran kun humnaan ijoollee ukkaamsanii godhaa jiran kun maal fida amma gara baqaatti akka deemaa jiran argisiisaa jira. Walumaa galatti garuu
biyyattii keessatti gaaga'ama akkamii fida dargaggeessa irratti miidhaa maaltu dhufa nageenyi biyyattii isaan tasgabbeessinaaf jedhanii waraana ijoollee erguudhaaf akkana godhaa jiran kuni biyyattii irratti maal fiduu danda'a itti yaadda. Duulli kun mootummaa waan hin mormuuf karaa qofaa miti. Kana sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada. Qondaalonni mootummaa, qondaalonni keessattuu qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa. This is my sincere advice. Kuni waan biyya keenyattis addunyaa mararratti keessattuu zamana kana qoratamee irratti walii galamedha. Humnaan waraanatti nama erguun tokkoffaa yoo itti milkooftee dirree waraanaa geessite loltuun sun loltuu hin ta'u, loltuu injifannoo fiduu danda'u hin ta'u. Hin ta'u tokko. Lammaffaa duulli amma humnaan nama qabuuf deeman kun dargaggeessa baaraksuudhaan, rifachiisuudhaan, maatii rifachiisuudhaan barnoota akka dhaabu, hojii keessa akka bahu, hojii dhablummaan akka babal'atu godha. Dheefan gara baqaatti akka deemu godha. Kan achirraa hafe immoo nageenya biyyaa baay'ee miidha. Loltuun kuni bosonatti makamee riphee lolatti makama. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee kan dabale oomu. Tokkoffaa yeroo Hacaaluun ajjeefamee nuuf hidhamne irraa. Gaafa dirreen siyaasaa itti cufamu, gaafa hidhaaf ajjeechaan itti hammaatu bosonatti gale. Ammallee gochi akkanaa kun it is counterproductive. Dargaggeessi kun deemee akeeka itti dhamanne sanuummoo akka bosonuutti adamfamee mormi isaa qabamee tumamee ajjeefamaa yoo agartama kaleessa asaasa ijoollee dheessu yaallaan nama 4 kan ajjeesa. Harargee bahattillee har'a nama tokko ajjeesanii jiran. Dargaggeessi xiiqii keessa waan galuuf yoo dirree waraanaa dhaqe meeshaa hidhatan qabatee riphee lolatti makama. Bakka ergan hundattuu riphee lolatti makama. Kan achirraa hafe cabee caccabee milishaa dheefa poolisii dheefa riphee lolaa bosonatti makama. Kan achirraa hafe immoo carraa argateetti fayyadame biyyaa baha bishaan keessatti dhumaa kan achi hafe biyyoota biraa dhaqee rakkoo keessa galaa jechuudha. Kuni biyya miidhuudha. Ala of gaafatuu qaba namni biyya dargaggeessi miliyoonaan jiru keessatti. Dargaggeessi kun immoo miliyoonaan hojii dhabaa ta'ee jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa kootuu mindaadhaan si qaxaraa yoo jedhu dargaggeessi maaliif dide? Maaliif dide? Amma dhaloota qubeeti dargaggeessi kun. Amma dargaggeessa kanatu kun mootummaa Oromooti. Kun mootummaa maali tokko ajaa'in wallaaleeti. Maali dargaggeessi kun? Indoctrination raayyaa ittisa biyyaa. Hawwachumaa dadhabe dargaggeessa kana. Maaliif dadhabe? Oromiyaa qofa irratti amma Oromiyaa irratti humnaan deeman. Naannoo Amaaraa irratti irraa nama argataa jiran. Naannoo Kibbaatti irraa nama argataa jiran. Oromiyaa irratti humnaan deemaa jiran. What happened? Dargaggeessi Itoophiyaadha. Itoophiyaan it has to be unique country. Biyya dargaggeessi lakkoofsa guddaan jiru miliyoonotaan jiru yoo xiqqaate miliyoona 5-10 ta'uu danda'a dargaggeessi. Hedduun isaa hojii dhabee jiru keessatti silaa dargaggeessi kun kadhatee raayyaatti makama ture. Kadhatamee osoo hin ta'in, dirqisiifamee osoo hin ta'in, reebamee osoo hin ta'in silaa kadhateet walirraan caccabee raayyaatti biyya seena. Fakkeenyaaf biyya keenyaa fudhadhu ollaa keenya. Raayyaa ittisa biyyaa seenuudhaaf wal dorgommii yuunivarsiitii seenuu ol cimaadha. Waggaatti guyyaa tokko qaban guyyaa warri dorgomee qormaata fudhatee ulaagaa meeqa dabree keessaa callamee yaadadu gara parsantii 10 qofa warra seenuudhaaf appilaayi godhu keessa parsantii 10 akkas kan fudhatamu. Ilmi kiyya waraanatti naa fudhatame jechuun hagamta akka nama boosisu fakkaata keenya keessatti. Ollaa teenya. Ollaa teenya. Waa'ee dargaggeessi ollaa keenya dorgommii xiichaadhaan raayyaa ittisa biyya Keeniyaatti ni makama. Dargaggeessi biyya keenya hubadhaa uummanni Keeniyaa walakkaa Keeniyaatti gadi. Raayyaan ittisa biyya Keeniyaatti Keenyarra baay'ee dadhabaa. Maaliif dargaggeessi Keeniyaa maaliif cadhee wal dorgomee qormaata meeqa dabre raayyaa ittisa biyyaa seenuun akka boona guddaatitti maaliif seenuu danda'e? Maaliif fudhatamuu danda'e? Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hoo seenuu maaliif dida dargaggeessi? Rakkoo guddaa qaba. Sababa hedduu qaba dargaggeessi Itoophiyaa kuni raayyaa ittisa biyyaa makamuu
silaa kan sababa hedduu qabu waan silaa isa hawwachuu qabu baay'ee qabu. Dansa. Carraan hojii hedduu jira. Kana hunda maaliif didee nama hawwata parsan xiqqaa argataa jiran baay'ee Oromiyaa keessatti lama fedhiidhaan yeroo yaalan namni hin dhabame maaliif didee namni maaliif seenuu didee ka jiru kana of gaafachuu danda'u qaba. Maali sababni isaa tokko mootummaan Abiyyi hoggan imaammata hin qabu, aayidiyooloojii hin qabu, caasaa hin qabu, naashinaal mootoo hin qabu. Lammaffaa raayyaan ittisa biyyaa tokko akeekni ittiin dhaabbatu diina biyya alaa loluudha. Diina daangaa cabsee dantaa biyyaa birmadummaa biyyaa sarbee loluudha. Waggoota torban dabre kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa harki guddaan yoo waliigalatti ta'uu baate kan lole kan dhume lola biyya keessaa. By nature, national armies do not like internal fighting. Biyya keessatti loluun hin barbaadu lola raayyaan ittisa biyyaa. Maaliif biyya keessatti obbolaa isaatiin lola? Biyya alaatitti alagaadhaan lola jechuudha. Ela waan amma odeeffannoo jidduu kana siifin gabaabsaa odeeffannoo jidduu kan dhufaa jiru. Namoota hedduu gaafachaan ture dargaggoota amma dhokatanii jiran kana. Maatiin gaafachaan ture. Maaliif maal raayyaa ittisa biyyaa seenuuf garuu waan gaariidha. Carraa hojii argattaa. Orjaanaa taataa. Akkuma kaatuma yookaan hin jedhuun ela obboleessi kiyya yookiin immoo dubriin kiyya mucaan ollaa kiyya kan deemee Tigraay dhufe du'a isaatu namarraa dhageenye officially mootummaan nutti himne. Ollaa keenyatti kamiilli isaa cabe ollaa keenyatti galee hagammaa soorata arganne tajaajila arganne lafarra dunkuqaa jira. Kabajaan isaan malu hin argamne. Bishooftuu kana keessa nama 3,000 waliin jira. Deengadda nagaan kun namni nyaatu manjidduma kana waa hedduun wanni waan kan barreessuu eegalee kana bara. Bishooftuu mooraa tokko keessa nama 3,000 waliin jira poolisii Oromiyaatiif raayyaa ittisa biyyaa ka ijji badde ka miilli cabe ka qaamni irrate qeetti yoo galee uummanni nutti ka'a jedhanii akka hunda maatiitti irra ta'a bishooftuu keessa nama 3,000 hedduu. Bishooftuu takkitti qofa immaa jiru godinoota biraa keessa jiru. Kanaaf jechuudha loltuun kan dargaggeessi waraanatti makamuu dideef. Dansa egaa gaafiin kiyya kanaan wal qabatee ka'u gaafii immoo gara biraatiin warri kaasan jiru. Keessattuu warreen siyaasa Oromoo oofanii fi siyaasa Oromoo deeggaran qeerroon yeroo ammaa kana jiru. Carraan keenya maalidha? Waraana karaa nagaatiin ta'anii si'iin dabalatee paartii keessaniin dabalatee paartiileen siyaasa Oromoodha karaa nagaatiin socho'uudhaaf karaan cufaadha. Mootummaan kun taa'ee mari'achuudhaaf karaa cufee jira. Bakka adabannee iyyuu immoo paartii daandiin karaa nagaa cufamee jira jennee mana keenya akka hin teenye dirqiidhaan dhufanii manaan nu baasaa jiranii. Kana dhiisnee yoo gara hidhannootti deemne hoo maalidha falli keenya? Wanti nutti ilaallamu jira. Mootummaan kun karaa nagaa eega cufee taa'ee mari'achuu eega didee qabsaa'ota karaa mormituutiin yookiin qawwee kaasanii mootummaa kana wajjin falmachaa jiran wajjin eega taa'ee mari'achuudhaafis qophii hin taane eegammoo nagaadhaanis akka mana teenyu nuun eeyyamnee fi obbolaa keenya siyaasni itti cufamnaan dirree bahan sana wajjin akka wal waraannu dirqiidhaan fudhanii nu deemanii falli nuti qabnu qawwee kaasnee mootummaa kana falmachuu qofadha. Jawaar immoo karaa nagaatiin ni dhaqabsoo gaggeessina jedhaa kuni maali hiikaan isaa akkam goona maalidha falli gaafii namoota baay'ee namoonni amma eeguman poosti godhee waa'ee dhuma gara fuulduraatti dhufuu keenya kana gara miidiyaatti dhufuu keenya kana jedhee keessaa na ergaa turanidha jechuudha. Kan dura akkuma reefu hin jedhe. Warratti siyaasa hoggantullee abdiirraa kutadhee jira. Garuu qondaalota raayyaa ittisa biyyaatii dhaamsi hin qabu. Adeemsi kun raayyaa ittisa biyyaa hin diigan laaffisa. Riphee loltoota amma jiran qofa osoo hin ta'in kan biraa godinootaa fi naannolee biraa keessatti akka dhalatan godha. Dargaggeessa kana kaleessas dhiiba hoggansa siyaasaa kanatu dhiibee bosonatti galche. Yeroo hedduu jedheen jira. Ijoollee wabootti makamtes dhiibee waboo kan jaare siyaasa marrootiin kan harkise siyaasa marroo kan harkise caalaa gochi Abiyyi fi Mallisfaan godhan qondaalonni isaanii gad jiran ajjechaan dhumaatiin sarbiinsi isaan godhantu dargaggeessa kana bosonatti galche. Waggoota dabre kan waggoota 3-4 dargaggeessa kana amansiifnee qeetti galchuudhaaf yaalii meegoonee milkaa'uu danda'a. Kanaaf ammas taatee hin hammaata. Humnaan waraanatti erguu kana qofa osoo hin ta'in roorroo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaaf akkuma jee itti deemaa jirra. Egaa biraa carraa fudhannee itti deemna qophiitti jirra.
Akoppa. Do you want to change? Dargaggeessi Oromoo jijjiirama barbaadu. Sirni kuni naantaan sirna kana jijjiiruun barbaadaa jee qophoofnan aartaadhaaf qabsoodhaaf qophoofnan karaan hedduu jira. Tarsiimoo hedduu jira jechuudha. If they are ready, if you are ready, hojiidha gaafata. Tarsiimoo qophaa'uudha gaafata. Laali. Sirni tun laaftudha. Fincila torban tokkootiin jilbiiffattee lafarra deemti. I know them. Kan wayyaanitti wal bira qaban hin jirtu tun hamba wayyaanitti bar. Kanaaf amma kan hin qophoofne isinii fi namoonni baay'een maal jedhan nuti qophoofnee jirra. Manatti taa'uu hin dandeenye, mana keenya nagaadhaan taa'uu hin dandeenye, gadi baanee galuu hin dandeenye. Milishaan gandaa isuma kaleessan wajjin ooyiruu isaa shoggoratutu gadi ba'ee har'a gibira nurraa fuudha. Manatti nu dhidhiita. Haadha waraanu jalatti reeba ijoollee keenya fuudhee waraanatti ergaa nu ajjeesinu. Roorroon daangaa nutti dabree jira. Amma kan hin qophoofne isinidha namni uummanni hawaasa biyya keessaa guutumatti kana dhuguma walitti dubbachuu wayyanatti fakkaata. Isinumatu hin qophoofne nus uummannis waan barbaachisu qophii miti yet qophaa'aa jirra garuu gahaa jirra bakka san. Remember, we don't want to make mistake again. Jijjiirama fiduu qofa osoo hin ta'in jijjiirama tiksu jijjiirama barbaachisaa jijjiirama saba keenyaa fi uummata keenya uummata biyya sanii hunda tajaajiluu danda'u. Uummanni waa lama keessa jira biyya keessatti aarii qofaan morka qofaan hin deemnu ardiinis nutti baatee jirti amma. Biyya san keessa yaada lama jira keessatti Oromoo keessatti. Roorroon uffee jira, noonnoo ifatee jira, roorroo ofirraa dhaabuu barbaada, bilchaatee jira gaafiin hin jiru. Haala ammarra hammaataatti dhufna haala nageenyaatii fi haalota adda addaa kanarra hammaataatti dhufna moo hin dhufnu gaja'u moo amanuu barbaada. Kuni hoggansi kan hojjechuu qabu jechuudha. Hoggansi irratti hojjetaa jira, hoggansi bilcheessaa jira, kan itti deemu ta'a. Haa qabu dargaggeessi jarjaraan garuu wanni goonu hin jiru. Jarjaraan wanni goonu hin jiru, lafa rasoonni argamu hin jiru. Jijjiiramas fiduu qabna. Jijjiiramni finnu sunis immoo kan akka kaleessaatti butamu, kan akka jaleessatti bajancaru, kan akka kaleessatti hadiida irraa bahu akka hin taane, kan sabas biyyas jaaruu fi cimsu akka ta'u irratti hojjetaa jira. Haa qophaa'u, haa bilchaatu. It makes me happy gaafiin akkasii. Agaroom eegna gaafiin jedhu kun dhufuunsaa gaariidha. Daran bilchaatuu qaba. Aaruu qofa osoo hin ta'in aariin sun galaanni sun kuuriin sun guutee waa lama godhuu qabna. Tokkoffaa kuuriin guutuu qaba. Kuurii waan jedhan beektaa? Kuurii jechuun bishaan haroo itti qabdu jechuudha. Saddaan tokkoffaa kuuriin guutuu qaba sirriitti guutaa jira. Kan ammoo samichillee sirriitti guutaa jira. Lammaffaa kuurii san cabsee akka hin deemne kuurii san cimsuudha. Sadaffaa kuurii san immoo maagadaan dhawaataan oorruu akka obaasutti ittiin deemuu danda'uudha qabda jechuudha. Kuni hojii guddaadha gaafata. Kuni hojii sammuut gaafata. Kuni hojii baay'ee gaafata. Tole dansa gaafii itti aanutu osoo hin ce'in dura gaafii namni tokko keessaan naa kaa'ee fi namoonni baay'een yeroo garaagaraa kaasan tokko kaasanii dabarra jechuudha. Mormiidhuma amma Jawaar godhaa jiru kana waa'eedhuma uummataa roorroo uummataa amma dubbisaa jiru kana dubbachaa jiru kana mootummaa kana hadiida irraa ba'ee hadiidatti deebi'ee jechaa ni jira moo mootummaa kana foonqolchuudhaaf uummata kakaasaa jira waan jedhu kaasan waanuma immoo kaasnee haasaa turre wal qabatee hadiida irraa akka mootummaan kun ba'ee jira akka hadiidatti deebi'uuf sirreessuudhaaf mootummaa kana sirreessuudhaaf yaalaa jira moo uummatuma Oromootiif fala biroo barbaachaaf haasaatti jira waan jedhan kaasu. Ishee kana naa kaasitii gaafii birootti dabarra gara makalaakaa ibsa makalaakaa ibsatti barbe baasaa turetti. Ergoon ilkaan buqqaafadhee siyaasatti seenee giddu galeessa hojii kiyyaa dantaan mirga uummata kanaa kabachiisudha. Dantaan mirga uummata kanaa fooyyessuudha. Dantaan mirga kanaa fooyyessuu irratti sirni jiru sun yoo akka sirraa'uu danda'u taate dirni kun badu malee waan jedhu qabu. Probabilitiin sirni sun sirraa'uu hagami kan jedhu immoo kaalkuleetiin godhaa jechuudha. Probabilitiin sirni kun keessattuu hooggansa biyya jalatti deebi'ee sirraa'uudha. Guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa malee sirraa kan jedhu carraan isaa xiqqaadha jedhee yaada. Qabsoo gama lachuutti waa taatu. Sirni kun hadiidatti carraan inni deebi'uu hin jiru. Sirna kana guututti garuu mancaasuu yaada jedhutti illee nama lola. Sirna keessattuu dhaabbilee barbaachisoo ta'an haala hammaataa biisuun keessa jirurraa kan ka'e dhaabbilee barbaachisoo national institution ta'an gochii fi imaammanni mootummichi hordofu gaaga'amarraan ga'u wanneen onnadhee bahee dubbadhuuf kanaaf
Kana keessa tokko dhimma raayyaa ittisa biyyaati. Gochi raayyaa ittisa biyyaa irratti godhamu. Lola addaan hin cinne lola keessoo addaan hin cinne keessatti humna kana bobbaasuun humna kana amma dadhabsiisanii immoo sadarkaa dargaggeessa hirkisanii itti galchuutti geessuun raayyaan kuni akka laaffatu akka kufu kana wajjin immoo utubaa biyyaa manni tokko utubaan isaa kufnaan ni kufu. Kanaaf of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa jechuudha. Tole gaarii waa'ee ibsa mootummaan tibba darbee waa'ee gara raayyaa ittisa biyyaatiin baasaa ture